waan guddoon waa godhee karaarraa isa meessuman jee miidhaa guddoo jechuun arraas ga'uu danda'a. Afaan Simuriin bakka dubbatte anillee obboleettiin xiyyoonni sinarraa faamuu dadhabdee dhugaadha gurbaan kun naaf hadoodeeti waan irratti dalagame kanaaf jecha aareetiin waan kana godhu jira garuu ammoo anaaf jecha bahee osoo waan kana godhu jiru akka inni rakkoo keessa seenuu hin barbaadu. Yoo gurbaan kun waa harkatti ta'uu taatelleedha. Egaa gurbaan kun osoo inni cittumu waa harkatti ta'uu mala. Ramziin maqaan badee gartee harki badee yoo machiifsi harka waa calchee Ramzii. Fakkeenyaaf amma biyya kana biyya namaa keessa jirra mootummaan si qabee amma hidhaa san seenuun kan yoo lama ilmaan kee kunni aduyyoom nu diyyoom rakkoon nurra deemu jirtu sababa jaalaatiin deemu jirtu sana gubbaa rakkoon biraa dabalamtee boonta barran bakkaan allaalee san naawwachuu itti obboleettiin diyye sababa kiyyaan deemee rakkoo biraa keessa hin seenini gurbaan kuni haafiduuni gayaa fi kalaas adabe yoo itti haftee jennees gartee as daballee fi adabasaa fuunee mootummaa kanina hidhaa haa ta'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota kiyyaa kun olaan Ramzii arkeetiin jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Nagaa fayya qaba gurbaan kun hojii maala bitachuu jira. Makiinaa san gubbaa Hiluksii gubbaadha. Ittiin achi deema gaama'ii. Ani maqaa kiyyaa Ramziin manaa bahee sababa kiyyatti gartee bultii isaanii keessa rakkoon dhufuu irra maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya waan jaaniif saniifu mee ittiin dhaqagaa'e. Kun olaan Hiluksii duuba naannoo qabee mana deebisee san booda gartee nagaan mana isaaniitti oguu deebi'an booda tasgabbiidhaan nagaan akka jiraatan waan hin fedhu maqaa kiyyaan akka rakkoon hin uumamu. Daawwattoota fi hordoftoota kiyyaa kunoo gallee jirra mana gallee jirra. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Nuyi bana. Nuyi bani. Nuu akkuma laatanii agartanitti mana galchuu. Seeni waa seeni. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Seena taa'e. Bakka gammaddee kan kun hojii fi Ramzii alaanaa jirtuu beesi. Daawwattoota fi hordoftoota kiyyaa. Kun akkuma laaltanii agartanitti Ramzii mana deebiseetiin jira. Dhufee jira Ramziin. Gurbaa jarri gartee isa waan isa mudatee akkuma laaltanii agartan sanitti jarri dhufanii harkaa baasan sani jecha akkamittiin gartee jarri kun harkaa baasee afaan kamiin maal jeetiin mana deebi'aa jeeti. Achumaan bakka dalagaatiin jira jee bakka dalagaatti hafee jechuudha.
Kuni Ramzi. Namni waan takka guunii fi ta'u. Osuma hin taane duratti gartee wanti takka osuma mudanne maaliin godhuu qabaa gartee tarkaanfii haramiin fudhachuu qabaa jee yaada malee eega wanni taate booda murtii mataa fi fudhatanii gartee muka deemuun kun barbaan faayidaa qabu miti beekadhu. Silaanii fi beeytee yeruma dura gurbaan serka jiru guyyaa takka taatus lama taatus hogguu fi adabdee gartee nutis kara manaa gallee maaliin godhuu qabaa achiin geessuu qaba moo tarkaanfii maaliin fudhachuu qabaa yaaduu qabda turte malee achuma teesseenii gaamee hanga yoomichi teesseenii ati hunda goota. Isa achi adda basaa kan ta'a hanga yoomiiti. Guddanne yeroo miti akka badiisaatiin. Dhugaa akka badiisaatiin hin jenne. Bakka hin geenye. Mee dhaggeeffadhu akka badiisaa hin jenne. Adabnisaa san bakka hin geenye. Kun jecha kee dhugaadha. Akka badiisaa san bakka hin geenye wanni akka waan inni hojjechuu jiruutii fi ilaalcha isaatii fi gartee haayoo isaatiif. Garuu nama tokko guunii fi qabdee mootummaanis haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u diinagduu qaban dirqama qallabaa sirra jira. Nama kana bara oggoo adabduu qabdee harkaa qabdu waan silaa isa barbaachisu guutuun namicha qabee harkaa qabu mataa isaa gubbaa akka taate ni beekamu beeku. Kana waan ta'eef daftee tarkaanfii ta'e gartee haramittiin fudhachuu qabaa waan sirraa'u qabu sirreessuu qabdaa yaadni xiyya. Ayina bullee wanni hin jeen tanum eeganii fi bakka inni jiru beekte bilbilisaa kaniin hanga bunaa buutti hin jiruuti gurbaa kanaa itti bilbiliiti akka gamana fidu godhiiti asitti gartee waan adabni isaa yoo xixiqqaatee adaba isaa fudhachuu qabu san fudhateeti mootummaa dabarsinee kanneen hidhaa haa taa'udha. Sababa kanarra dhaabbattee beeka qabboleetiin diyyallee natti aartee naafisiillee walitti aarree dhufee beekadhu. Dhugaadhaa. Maha jechuun adaba san sitti fidee gartee asitti adaba fudhachiifne jechuudha ammaati kama akka yaadutti sirraa hin fakkaatu yoo taates bubbaasuu taates. Yoon ibsaddummaa isaanii hin barbaadu ho'etu. Inni irraa fakkaattee inni nuun goone yoo. Inni godhullee ati maqaa keetiif abaluu seen ta'eef ati niin taatee yaaduun qabdu. Badala keetiitiif hiyyaa sanumaatu irraa baha jedhan. Geessee achi teessee sababni itti tursiisee gartee itti adabuus jiru sani. Qallabaa immoo qallabni gartee akkan duulatee jiraanne godhu malee waan daruuree isa nyaachisee isa quubsuus hin jiru. Lammaffaa tasaffaan amma isa tumuu fi waa godhuu fi waa jizaa isaa irraa kafaluun dirqama irraa kafaluun qaba jechuun tara takkattiin dhihee takka waan guddoon dhihee waa godhee karaarraa isa meeshaman jee miidhaa guddoo jechuun irraas gahuu danda'a. Afaan Simuriin bakka dubbatte anillee obboleettiin xiyyoonni isin narraa faamuu dadhabdee dhugaadha gurbaan kun naaf hadoodeeti waan irratti dalagame kanaaf jecha aareetiin waan kana godhu jira garuu ammoo anaaf jecha bahee osoo waan kana godhu jiru akka inni rakkoo keessa seenuu hin barbaadu yoo gurbaan kun kawaa harkatti ta'uu taatelleedha egaa gurbaan kun osoo inni cittumuu waa harkatti ta'uu mala Ramziin maqaan badee gartee harki badee yoo machiifse harka waa calchee Ramzii. Fakkeenyaaf amma biyya tana biyya namaa keessa jirra mootummaan si qabee amma hidhaa san seenuun kan yoo lama ilmaan kee kunni adiyyoom wannu adiyyoom rakkoo nurra deemu jirtu sababa jaalaatiin deemu jirtu tana gubba rakkoon biraa dabalamtee wanta barranne bakkaan allaale san naa gochuun itti obboleettiin tiyya sababa kiyyaan deemee rakkoo biraa keessa hin seenini gurbaan kuni haafiduuni gayaa fi kalaas adabe yoo itti haftee jennees gartee as daballee fi adabasaa fuunee mootummaa kanina hidhaa haa taa'u maaliif wanni isaan ammaan dura dalagaa jiran guutuu mootummaa biraas dhayidee jirti beekadhu ballaqnee jirraan duraan galchinee jirraan bire kana hundaafuu ogguunii fi qabnee akkasiin eegan harka seenne mootummaa kannine warra hafirratti tarkaanfii fudhachuun itti fufaan bire sanirra dhaabbattee fi intaluma sanii fi jara sanii wajjiinuu jirtaa Ramziin akkamitti kam intala gurbaa kana maaliif fiduu dhabee jettee akkamitti dubbattaa irratti natti haarte jechuudha inni kun. Maaliif Ramziin fiduu dhabaa osoo hin ta'e Ramziin mana kana fidee asumatti adabuu qaba Ramziin isaanii hojii jiraa yaada kaayyoo yaadni kee gartee kan sana deebinaani sitti aaree hedduu maaliif aarte naanjii. Maalirraa hin jee baraa inni buutani. Mana kana isaan kun ni beekanii mana kana keessa fidanii fakkeenyaaf amma nama tokko finnee isaanirraa mana kanatti hidhachuun kimiyyaafatee waraabee miti. Akka iddoon isiin waan taateef waan dura lafa bule. Anaarra guddaa misee isiin dhumma dhalanaaf afuraffaati. Akkasuma akkasii waan hin arku. Isin arguu hin dandeessu. Ammaas isin tun xiqqeenyaaf hin dhabdummaasi isiti qaroodha. Ammaas zabanni ammaan tanaa kun ijoollee xixiqqoon namarra waa harkaa isinis narree agarti garuu haa ta'u. Ta'e isin yaaddu san an arguu dhabuun mala garuu ammoo bakkiin an yaadu jiru. Maqaa kiyyaan lammada Ramziin rakkoo keessa galee ijoolleen tun maaf hadiyyoomti. Gurbaan soddaadhaa gartee soddaa isaatti jecha seenee jechuu sanirratti deebi'ee ammaas sababa isaatti deebi'ee kana gurbaa laalamma anaafatii soddaa.
akkasuma akkasii obboleetti xiyya qabdaami gurnaa fi gurbaan soddaa lamaan wal dhabeef soddaan lamaan ammas rakkoorra seenu zoroo achumatti hin deebine yeroo dubbiin bikka sanii fi ramziinis akka harkisaa dhiiga xurii hin seenne gartee harka dhiigaan taane waa godhee gurbaa kana haa fiduuti tarkaanfii barbaachisu suuranneeti mariidhaan akkasi fuunee mootummaa kanninaa maaliif rakkoo keessa ramziin akka seenuus hin barbaadu. Bagi hulata na dhufee deebi'u jira guyyaa saniitii farmeetu ani galeetis maaliin godhaa gartee jirri mubbaan kun akka asuun yaadiin gartee kamala na harkaa bee. Way toltuu na yaadu jira gurbaan kun akka dhimma kiyya kanatti illee gabbee kuuliin dalaganne na godhee na teessisuu jira kunoo. Dhugaa gochiin angoo hanqiina irra godhesan isa godhesan gayaadhaaf miti isa. Garuu immoo haa ta'u garuu amma namitti isa illee sila yeroo isa illee waan. Jarri akka fedhe yoo ta'e ramzii obboleeyyan yeroodhaaf gartee faayidaa irratti yoo lamaan garagalan. Malee natti ulseen isaanii malee. Waan ta'een beeku. Waan ta'een beeku ture. Anniin beeka bar narraas geessee. Yoomiin harkee ganamaa harkee oomishu. Narraas geessee niin beeka. Jechuudhaan waan kana awwal marraadha wanni kana. Jechuutti hin jiraan ayina buunteenyaa narraa hubachuu dhabde malee uummanni kun humna qabaataniiti miti humnaa mi'oonni isaan fayyadamu jiranii. Waan rabbiin hin feene gartee. Maammas sanii cilattiin qabee hidha silaan. Akka yaadatti abbaan farasii wanni isaan fayyadamu jiran. Cilattiin qabee waan shayitaana waan taateef dhiira abbaa feeteeti. Garuu waan kana qabachiifti. Garumaan ibsee ifa argeenye. Akka battaaniyaan uffadheeti rafu jira ganama giseen ka'uunu. Akkasitti ifa argee bas aadiidha dhugaadha wanni takka hin dhufte. Dhimma siifaayinamu wanni garagara silaa ibsu maaltu jiru.